Ashama harka fuudhee jirra jirtuun sinin jedhi maal Oromoo bakka jirtan kan nageenyi Waaqayyoo siniif haa baay'atu. Inni milaachuu maxxaawullaachuu akkam jirtan fayyaa keessanii allaamanni karra waatii maatiini basma am oggaa jaamu torba erga viidiyoo gadhiise oggaa guutuu kan deema kanaaf akkam jirtu fayyaa keessanii naguma jirtu. Alamanni karra waatii maatiin duniyaa marti nagaadha ana bira hunduu nagaadha mee kanaan booda walitti deebinee abdiin qaba yoo Waaqayyoon jedhe waan jedhe martiin oolu waan ta'eef kanarraa fi nagaa jirtan warri nagaa qabdan nagaa yoo Waaqayyootiniif haa baay'atu waan nagaa dhabde immoo rabbi nagaa siifaa fiduun siin jedha. Karena warri kootu imbadini kootu naan jettan komentii jalatti naa barreessa nan dhufa kanaan booda okay nafu sinin jedha okay kanaan booda sina naafu video waraabuu irraa fadhe maal abba hundumti keessan viidiyaa sin takkasaaye isinin jaaladha dhugaa akkam jirtu karena warri gamma hojjechaa jirtanis warri akka koo baddanis yoo jiraattan like share godhaa komentii jalatti barreessaa ta'u natti maayan sinin jedhashi amma immoo mandiin hojjechaa jira har'atas deebi'ee biyya kanatti yaa Allah heew tole nyaata namtichaati anjaarsa ogaa siin jedhu jaarsa kiyyasitti fakkaatiin jaarsa niitii arabaate jaarsa kiyyawateen feensin hin jedhashi kanaafuu like share godhaa too komentii irra caala komentii jalatti mee maal taate badde akkamitti dhufte jedha mola maali biyya akkami nagaumaa maal taate dhufte maal taate nuuroon akkami waddannaan dhufte maal taanan dhufte akkamitti dhufte isinuu beektan komentii jalatti isiniin jedha okay amma foronii keessan godha kanai dhaqee to'ii siyaatiin dhiyanaatis ga'e kanaan booda walitti deebinaa isiniin jedhe komentii jalatti barreessa waan jettanii ishi yoom dhufte maal nuuroon biyya xaafii nama shunkurtii nama ashaboo nama isinuu beektan kanaan booda